kabajamtoota hordoftoota Adidaatiif akka bilbiltanii. Afaan qabatee haasa'uu keetiif baay'ee gaddeetan jira tokko fa'a. Isin naa gorsa qoosa miti. Ati akkatti qoosee beektanetti. Yoo pirankii ta'u okay kaameera fuulduratti pirankii namoota ishi. Akkatti bo'oo jechuun akkatti ibsa turte. Garuu ati achirratti viidiyoo kennee biyyaan. Ani dibadhee na aarsiteeti. Kabajamtoota hordoftoota Adidaatiif akka bilbiltanii. Afaan qabatee haasa'uu keetiif baay'ee gaddeetan jira tokko fa'a jechuudha. Akkamitti miidiyaa fuulduratti na baasta taane. Amma isa dhiisiti. Akkamitti miidiyaa fuulduratti na baasta. Ani karaa kootiin nagaa siniin jedheera Adidaan aaraan dhufeera akkuma beektan haga ammaa keessa. Normaali akkana gochuu hin qabne turte. Ani calliseetoo ani normaali qoosafan akkana sin jedhu ture. Ati garuu miidiyaa fuulduratti akka namni dhagahu nama kuma afurtu ilaala viidiyoo kana. Ilaaluu qabani. Jechuun ati waan godhaa isaan beekuu qaban miti. Kanaafan bakka ati siireessi taate kinootii kana jettee waraqaan agarsiiste maayini mooni itti haasofte namicha wajjin akkas anuma aarsuuf akkas goote immoo jechuun maal jettee yaadde immoo maayini inni yaadeen akkas goote. Dura ishii isaan ammayyuu nan amanne amma darasi jechuudha. Isaan nan amanne ati pirankii dhaataalaan pirankii jecha no pirankii miti yeroo san dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni kanatti mee ani maal nagaa jedheeni karaa kootiin nagaa jedheeni raati nagaa jedheeni ani karaa kootiin duussa nagaa jedheeni nagaa ashamaa kabajamtoota keenya nagaa jirtanii daawwattoota Adidaatiif kan addunyaarra jirtan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan sun nageenyi waaqayyoo isin haa gayu akkam jirtan nu fayyaadha waaqaaf galanni haa gayu normaalii baay'ee aaratan jira wanti taalan goota jechuudha yeroo jalqabaatiif wanti kana gochuu hin qabne ta'eyyuu normaalii viidiyoo yeroo dabartee hojjette irratti jechuudha Adidaan nagatee deemaa biyya alaa deemaa walaajinii jaankaa akkana ta'e kana gochuu hin qabne ta'eyyuu normaal akkuma ati miidiyaa irratti na baastan jechuudha kanuma deebistee jechuudha itti muu qabde jechuudha dhiifamaa maaliifaan itti waliin haasofnaa waliin Waliin miidiyaa dhiyaana jennee maal jettee afaan hiika. Isa kana amma isaan itti muqabdata amma jechuudha. An afaan hiruun qabdu gaa maaliif an kanan jedhee inni akkana naan jedhee jira isin naa gorsa qoosa miti ati akkatti qoostee beektanetti. Yoo pirankii ta'u okay kaameera fuulduratti pirankii namoota ishi. Kun pirankii miti. Maal ani amma maal? Almatti na yaame ani arra deemee paaspoortii viizaa wayii akkas naa dhufa amma bakka biyya alaa deemuufanii. Dubbiin qalladde kaasirratti. Maal qalladde irratti qalladde. Akka jechuudha akka dubaatti akka na jaallattu beekatan jira biyyaanam. Kana bakka akka na jaallattu beekatan jira nam. Lakka akka bakka waliin galee jechuudha. Dubbii kana dhaga'uu qabdan. Dubbii kana dhuguma jette bilbila naa bilbilaa ta'u ani immoo eeyyeen kostore. Inni Adidaan akkatti hin danda'u siireessi ta'uu hin danda'u akka siireessi taateetti guyyaa tokko guutuu. Ani jechuudha wanti na aarse maalidha miidiyaa irratti gadhiisuu keetiif na aarse maali qoosa kiyya hin beektan isinuntu kan addunyaa. Qoosabee ayi bakka xiqqoo tureet qoosabee kun siif xiqqoosee ture naan jedha kun ati garuu guyyaa tokko guutuu tolmaan jechuun guyyaa tokko guutuu jechuun ani bakka sammuu kiyya hin cinqamne hin dandeenye. Bagaimanaan isaanitti muka. Baay'inaan akka na jaallattu argitan jira. Ummi keetirraa kan madda akka na jaallattu argitan jira. Waa akka galanaa jechuudha. Anyways, yaadni yeroo saniin maalidha? Isaan ganama jechuudha. Normally tanaan dura faranjii tokko kan biyya Ingilizii Spain wala beekna. Isa wajjin jechuudha haasofneetoo normaal isheen fuudhiniin dura jechuudha. Waggaa sadiin dura jechuudha. Carraa wayii yaadatan tureyyuu. Naaf hin mijoofne jechuudha. Isa san ilaalchisee yeroo dabartee taphachiisan tureyyuu an isaaf himte isaaf raafatee ta'e ani amma daa'ima dhalcheetan jira. Daa'ima
bareedduu tana jechuudha. Waan naan jetti garuu yaadatta qolli daayyaa. Qoonni finne beenaan fixaa qoonni. Ana adusan ganama jechuudha dhugaa dubbachuudha. Paaspoortiin kiyya dhugumaa paaspoortiin hin qaba garuu expire date isaa waggaa tokko akkana hafee darbee jira. So wanta adda addaatiin fayyadamuu hin danda'an haaromsiisuudhaaf immigireeshinii normaalii haaromsiisee teechisuudha malee wanti biraatiif miti. Isinii galee isa kana inni biraa immoo inni biraa ani yaadan qoosaaf jedhe garuu qoosa hin fakkaatu illee. Akkasuma hin jenne. Dhuguma qoosa hin fakkaatu bee. Nkokor siire kosta bee tan dandeeman jee. Profite. Ani bakka biyyi Itoophiyaa ani sini atti waan barbaaduna si godhuu danda'u waan ati barbaadde si godhuu danda'u. Kanaafuu ani daa'ima kiyyaafis akkas godhuu danda'u kana dirqama deemuu qaba naan jedhe. Choo Chelsea bakka siqaay banana siqaay biyya Itoophiyaa hin beektan. Maal jechuu qabani. Waa fakkaatu guyyaa tokko guutuu naannoo de. Naannoo de egaa sinitti immoo haala itti dabalamee aaraa fakkeessee haala darbisuu didee jechuudha. Waliin waan tokko waliin dubbanne kan tuwana hin dandeesse. Diditti tuwana hin dandeesse akkaataa itti jechuudha. Baay'inaan akkana jaalattu argeetan jira. Baay'inaan akkana jaalattu. Onneen kee akkatti jechuudha si qaayidhaan. Qophii ijoollee miti. Natti fakkaata. Garuu wanni kun isaan piraankiidha jedhanii wanni yaadan kun anaaf pirankii miti. Normaalii laal so pirankii ati jechuudha isheedha pirankii miti dhugaa wanti isin beektuu qabdan pirankii miti. Normaalii pirankii ta'uu amma fakkeenyaaf pirankii ta'uu dhabuullee jechuudha. Ati viidiyoo kee agartee akkatti of tsadaa gootee ta'u of tsirtitti gootee ta'u chaapislikii asirratti dabalatee lukkuna ta'ee pirankii nama barsiisa dhugaas. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Of gaggatuun jaaladha. Dirqamatti of nagaggachiisa malee ani of gaggatuun jaaladha. Saddeetti dabbasaa tokko siifattee bocha. Lakkeen tokko dabbasaa tuksii gootee ta'u jechuudha. Tuksii gootee ta'u wayyaa uffattee jaalarraa akka hogee haga walitti namni jechuudha yoo ta'e jechuudha. Fuula isaa cimdee. Kan inni godhee ta'u akkatti bo'oo ta'u jechuudha. Akkatti ibsa turte. Garba dachee irratti viidiyoo kee deebii yaadni. Ani dibadhee aduusan na arsiteeti. Baqqee jedhee mucayyoo immoo kaatee jettee yaaddee dhihan. Namni miidiyaa. Baay'ee hojii dhufanii silaan shaakii qabannee sokeera jedhee ammaara. Namni miidiyaa irratti nama kassasuudhaaf chaapislikii asii akkami kana dibatee waan akka diddibanne waan tokko lipstikii chan dibadhe maal natti barsiisaa gara tokko tokko natti barsiisa meeshii amma dhugaas hin jetta ani bakka bo'uu barbaanne bo'icha bee bo'eera garuu miidiyaa biratti bo'u maal kan bo'atu isaan naa anyways pirankii tureeyyuu akka kiyyatti jechuudha. Pirankii kan miidiyaa osoo hin ta'in callisee tan malee miidiyaa irratti galchuufan ogasheen miidiyaa irratti galchitee ka isa kana jechuudha akka sirreessitu jechuudha. Ishee wajjin kanaafan dhufe jechuudha akka sirreessitu isa kanaafan qaxalee moonkiyya nagaa jirtanii mee fayyaa jirtanii uuma jirra waaqaf galannaa gayu baay'ee nu gaggattanii jirtanii dhuguma ani illee hojiidhaan bizii ta'anii jirra. Itaaleen akkuma beektan ijoollee itaaleen miidiyaa chaanaalii hin qabdi. Isin hunduu chaanaalii ishee irratti jechuudha sabskiraayibii sheerii godhanii. Viidiyoo tokko hojjedheera viidiyoo san hundi keessaa yaada keessaa waan nama barbaachisuuf yaada keessan koomentii irratti na barreessadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Inshaallah. Jaalladha. Waa'ee jaalala? Jaalala miti. Dubartii takkatu gudeedamtee dur waa'ee sanii dhugaadha wanni kuni. Wanni kun dhugaadha. Miidiyaa ishee magaalatti itti himan kaa'e. Ayi laalaa nifanii laalaa fi seenaa isheeti kuni seenaa riil ta'edha. Wanni kun yaada ishee Oromoodha. Seenuma teenyaan. Yaa'u namni baay'een akka laaluufani. Beektanii miidiyaa kana maaliif akkam banisinitti meera yeroo baay'ee kanaafuu beektanii. Innaa achirratti seenaa fi koomentii irratti Oromiffaan barreessaa fi mucayyoo tanaaf bannaa tachu. Innaa egaa inni jedhe immoo deebi'ee. Gorsa moo akka gorsa? Gorsa hin barbaaddi. Isaan osoo ta'an maal godhan jettee wanna kana natti himteerti. Isaan isin yoo taatan osoo ana ta'e jettanii ofitti deebitanii dubartoonni keessan yaada keessan naa barreessaa baay'een isin jaalladha. Kunoo akkuma argaa jirtan itaaleen miidiyaa akkuma argaa jirtan isin teessiseetan jira sabskiraayibii godhaa fi haaraa wal taatan. Dhugaan isin jedha mudannoo ajaa'ibaa kan nama bohaarsu kan nama ajaa'ibsu kan nama gaddisiisu.
Egaa nagaan ta'a baay'ee isin jaalladha mucaan biyya ka'aa jira. Deemee. Qophii ijoollee dhabise. Inni akka kana subscribe godhafi jechuu barbaadetanii hara gaafin kanaaf viidiyoo hojjechuu dadhabna kanaaf viidiyoo hojjechuu dhiisne gidduudha osoo viidiyoo hojjechaa jirru daa'imni jedhee kaa jechuudha. So isa kana ilaalchisee dhiifama akka nu gootan daa'imti keenya guddatee booda jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaa hojjenna hora fuula nagannaa jedhaa